oduu sanitti mun kan isin faana turu an Hawwii Maammuudi. Gara bal'ina oduu keenyaatti osoo hin darbinin duratti kanneen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasumallee like gochuun yaada keessan nu qooda hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeeraa warreen maamila ta'uun nu hordofaa jirtan. Egaan video keenya kanneen guyyaa guyyaan isin qaqqaban like gochuudhaan akkasumallee yaada keessan comment irratti nu kaa'uun nu jajjabeessa isiniin jenna. Gara bal'ina keenyaatti yommuu darbinu Abuna Gabri'eel hidhaa ba'uu yoo barbaade dhiifama gaafadhu jedhamanii jiraachuu maddeen himan. Abuna Gabri'eel mana hidhaatii ba'uuf mana amantaa Sinodoosii Itoophiyaa dhiifama gaafadhu jedhamanis ani hojii dhiisee manan jira yakkin dalagese hin jiru dhiifaman gaafadhu hin qabu jechuun Abuna Gabri'eel didaniiru jechuun maddeen himan. Abuna Gabri'eel erga hidhamanii baatii tokko gahaa kan jiran yoo ta'u badii tokko malee sababa afaan Oromoon kadhannaan akka geggeeffamuuf mormuun qofaaf yakkamanii hidhamu maddeen himan. Kana malees mucaan shamarraa fira isaanii Abuna Gabri'eel bira jiraattus isaan hidhamuu hordofee odeeffannoo dabarsitee miidiyaaleef kenniteetta jedhamuun hidhamtee mana hidhaa jirti jedhan. Isheenis yoo Abuna Gabri'eel dhiifama gaafate malee mana hidhaatii hin baatu jedhamtee jirti jechuun maddeen keenya himanii jiru. Abuna Gabri'eel mana isaanii magaalaa Shaggara Ashawaa Meedaatti qabamanii erga hidhamanii baatii tokko ga'uuf jedhu. Abuna Gabri'eel hundeessitoota Sinodoosii Oromiyaa keessaa tokko kan turanii fi waggaa tokko dura sababa hundeeffamuu Sinodoosii Oromiyaa hidhamanii turuu maddeen yaadachiisaniiru. Paappaasii kutaa lallabaa Wallagga Lixaa kan ta'an onkoloolessa 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa keessatti jeequmsa kaasuuf yaalaa turtan jedhamuun ajaja itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaan hidhaman jedhan. Abuna Gabri'eel hojii mana amantaa dhiisuun jireenya dhuunfaa isaanii jiraataa turan. Amma haala isaanii irra jiran namoota itti dhiyeenyaan ordofaa jiran irraa bal'inaan adda baafachuun kan isin biraan geenyu ta'a. Mana jireenyaa isaanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu bakka Ashawaa Meedaa jedhamu qabamuun achuma Buraayyuutti hidhamanii jiru.